bulcha jirti. Kabdu konte ya beje gatte aate dalati kabdu konte ya beje gatte ayo diya yade garana rade ayo diya yade garana rade ayo simadura na bududuti ayo simadura na bududuti yo manasi kabo Kabdu konte ya beje gatte aate dalati kabdu konte ya beje gatte ayo diya yade garana rade ayo diya yade garana rade ayo diya yade gayani na yade tu tena jana kubde anjirenya kare ke sanjuran Sedang kejodohan kali berakhir. Negara terjadi gambar. Cerah tentu. Aku. Sedang berfikir tentang tadi. Aku jodoh kali. Aku tufayyan aftade aku kana makani qabenya qabnate jirenya gaari jiraannate sila baradhe ona isagee sila namni barbaade akka barbaade nan godhu akka barbaade natti ta'an harka namaallee ni laatu aku Talike baradhe kanaan booda sirriitti cimee baradhe iddoo gaariitti akka itti argitu abdii qaba. Siboon saawwan argita. Haadha koo akka nama kaanii iddoo gaarii ga'e akkan siboon sunimmoo abdii godhadhu in argita. Harmee koo atumti qofti fayyaa naaf qabaadhu malee lafa barbaadeen siin ga'an. Haadha atumti qofti fayyaa naaf qabaadhu malee ani bakka tinaaf yaaddeen nan ka'a. Abdii tokkoyyuu narraan kutate ani talli keessiif jira. Tole haadha koo. Ati fi otoo namni jiru biraan jirtu ta'eeti akkam taanaa sila. Otoo sila biraan jirtu ta'e akkam taanaa haadha koo. Haadha koo osoo si dhukkubuu nuuf dhukkubsattaa otoo dhibee luftuu nu nyaachistaa. Nuuf jetteetiin kan akkasitti dhukkubde nuuf jetteetii kan dhukkuba kana keessa galte. Yaa Waaqa koo fayyaadhaaf nagaa guutuu haadha kootiif naa kenni. Anis jiraadhe akkan ishee gammachiisuu danda'utti bakka gaarii ga'ee akkan ishee boonsuu danda'utti ati na gargaara.
yaa waaqa ko fayyaa haadha kootii sitti kenneera. Bareedduu ko. Haadha gaafa ni gammadu sitti tola mitiire yaada ko ilaa Najuu isheen naannoo fudhattee galtee manatti uffata naa kennitee isa qofaaree kuna warqeenatti naaf kennite illee fuutee naaf kennite osoo nama biraa ta'e naa kenna natti hin bareedne ilaalan beeku natti hin bareedne armeekoo si qofaadhaan kan gammachuu koo gammadu namni tokko iyyuu gammachuu koo naaf hin gammadu. Haadha koo kana caalaatti akka ati gammaddu si godha. Ani intalli kee sin boonsa. Waan tokkummaa tokko shakkii hin qabaatin. Tole haadha koo. Na jalaan gaddiin ka haadha koo. Anuma hin ta'u. Waan tokko iyyuu hin ta'u. Haadha koo. Hin gaddiin ka na jalaan gaddiin. Ati gaddinaan ani isaan jiraadha. Haadha koo. Na jalaan gaddiin ka. Gaddaa jirta. Isa argaan jira kun asirraa mul'ata. Maal gochaa jirtu? Lakkii homaa gochaa jiru. Maal hojjechaa jirtu? Waan tokko hojjechaa jiru. Maaf na qotaati mana kana keessattis. Lakkii si gorree. Maal gochaa jirtu? Kana teessumni kun maal ibsaa? Maalidha kaayyoon isaa? Maalidha faayidaan isaa? Lakkii waan tokko iyyuu. Maal hin jedhee? Maal dhoksitee moo? Homaa. Fidile. Fidii kaa wajjin ilaala. Ilaalan sodaatiin jalqaba bahe miira amma keessa jirtu kana keessaa bahiitii. Anaan akkuma obboleessa kee hangafaa sanitti na ilaaliitii yookaan akkuma harmee keetti akkasumatti fudhadhu akkasumatti sammuu kee amansiisiitii fidii kana ilaala. Wajjin ilaala rakkoon qabu fidii. Hin kennu. Fidiin siin jecha jiru.
waan kennuu danda'u miti. Akkan humna fayyadamuu nan taasisee fidii siin jechaa jira. Poolaayittilii si gaafachaa jira. Si kadhachaa jira. Abbaa mana kanaa ta'ee hojjettuu koo kadhachaa jira jechuudha. Rakkataan kaleessa bakkeedhaa harka qabee fidee dhufee kadhachaa jira jechuudha. Fidika. Waan tokko yoo miti. Sitti dubbachaa. Homaa sin dhugsineen. Fidii jechaa jira. Bakka homaa sin dhugsineen. Daqiiqaa lama siif hin kenna. Daqiiqaa lama keessatti sammuu kee wajjin mari'attee waan na dhugsite kana natti hin kennitu taanaani. Sitti jechuudha. Tole. Arifadha. Daf nan deebi'e. Okay. Kan musik kenne. Ada kamu berbacis deh. Okay. Kan me kolis tinggal. Okay dulu. Okay. Okay. Ambar batin aku temelin kan normiku. Normiku tinggal. Nanti, nama takut dia singkir. Nama takut dia singkir rafu cuma tu. Devinja. Daqiiqaa lama sii qabeen ture, daqiiqaa lamaa fi sekoondii 30 waan seetii. Sekoondii 30 sana immoo gaarummaa hiyya agarsiisti. Terus nanti apa? Untuk kau disingkir. Ini kesulitan bermu bagaimana kita saja dulu. Grup emang. Elah. Daqiiqaa lama sii kennee ture, daqiiqaa lamaa fi sekondii 30 waan seetii jechuudha. Sekondii 30 sun immoo gaarummaa koo agarsiisti. Ani nama gaarii ta'uu biyya agarsiisti. Ilaaltalli kuni ta'iitii yaada ishee jijjiirrachuudhaa fi meebi xiqqootti ulfaatuu danda'a. Mee daqiiqaan dabalaa fi jedhee siigaan ture. Fedhii kanatti agarsiisi karaa wajjin ilaalla. Moo suuraa jaalallee keedha? Nyaata koo yoo jiru. Natti himi. Suuraa jaalallee keedha. Isallee fiduu yaadda akkuma buleessa kee fidde. Fedhii kana. Waan tokko yoo miti siin jedhee kunoo maan jiru. Waan tokko yoo miti. Dhoksiteerta. Hin dhoksine. Daftii takkaas duubatti qabatte. Laakiin dhoksine. Gaafa na argitu. Hin dhoksine buna. Taa'e gadi. Arifadhuka. Dafka. Waan tokko yoo miti. Arifadhuka. Dafika fidii sumaan ilaalame waan biraa miti bara. Homa tokko iyyuu taasisu waliin siin ilaala suuraa kee kana. Siin daawwadhaa jechaa jira. Wajjin daawwanna waan ati ilaalaa jirtu kana wajjin ilaallaa siin jechaa jira. Fidii. Mana kun? Rakkattuu haadhaa kan jireenyi rakkisee atis immoo mana kana fiddee rakkistaa. Isarraan immoo qilleensa ishee dhoowwattee keessatti ukkaamsite hin ulfaatu. Ho'a kanaa hin ulfaatu. Laman sii godha. Haadha lama qabaachuun barbaadu ati. Maalu na jedhamu. Isin tokkitti kana qabaan na jedhamu. Suuraa bareedaadha. Harmee gadadamtuu, harmee rakkattuu jireenyi rakkisee atillee immoo fuutee ho'a kanaan as keessa kaa'achuun ulfaatu. Bakka san iddoo otoo namni biraa taa'e gaariin ta'u iddoo tamma suuraa geesse waraqaa geesse kana. Maal akka ta'e beektaa naannoon kun? Hangam important akka ta'e beektaa iddichi.
Ajaa'iba. Ammi kun jalaan kute. Na jalaan kute. Eddicha nutu taa'uu qaba. Na jalaan kute. Maaloo na jalaan kute. Ammi kun jalaan kute. Na jalaan kute maaloo.